Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanne oduu tanaa wajjin andaraartuu shaamiti waltajjii leenjii ajajoota humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa gaggeessan irratti ajajoonni humna addaa poolisii Oromiyaa gaafilee adda addaa gaafatan gaafilee isaan gaafatan keessaa adda durummaan kan miidiyaa gubbaa naannawaa jiru mootummaan uummata keenya fuula dura nu dhaabuu irra maaliif gaafii uummata Oromoo hin deebisne gaafii ja'uu fi gaafilee kana fakkaatan hedduu akka dhiyeessaniif dhageenyetti jirra gabaasa dabalataa akka ta'utti simbiraan geenya. Waltajjii leenjii ajajoota humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa gaggeessan irratti ajajoonni humna addaa poolisii Oromiyaa gaafilee hedduu gaafatan. Gaafii isaan gaafatan keessaa mootummaan uummata keenya fuula dura nu dhaabuu irraa maaliif gaafii uummata Oromoo hin deebifne jechuudha. Mootummaan maaliif humna filatee Jawaar Maammaffaa hidhee biitti akkamiin nagaa harkachuu dandeessi jechuudhaan gaafatan. Nuti ammaan booda nuti ajaja uummata irratti dhukaasaa jedhu miseensa poolisii dabarsuu irraa aangoo gadhiisuu filannaa jechuun dubbatan. Itti dabaluunis uummataaf hidhannee uummata irratti maaliif dhukaafna mootummaan ni dabra yeroo mootummaan kun dabre carraan keenya maal ta'a jechuun dubbatan. Akka dhaamsaattis kan dhaabbatan yuunifoormii humna addaa poolisii Oromiyaa uffatanii waraanni raayyaa ittisa biyyaa akka uummata Oromoo irratti dhukaasa hin banne jechuun dubbatan. Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa sababa gaafa hidhamanii kaasanii hanga ammaa kophaa isaanii akka hidhamanii jiraachuu irraa kan ka'e rakkoolee garagaraatiif akka saaxilamaa jiran dhagaameeti jira. Seeruma biyya sanii keessaa fi akkasumas seeruma addunyaatti namni mana hidhaa keessatti kophaa isaa hidhamuun dhoorkaa akka ta'ellee ni beekama. Gabaasa dabalataa akka ta'utti simbiraan geenya. Kophaatti hidhamuu hidhamtoota siyaasaa irratti ajaja mana murtii Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa sababa gaafa hidhamanii kaasanii hanga ammaa kophaa isaanii akka hidhamanii jiraachuu irraa kan ka'e gochi yookiin nama kophaa ukkaamsanii akka namaa wal hin agarretti hidhuun kun seera biyyattiis ta'ee seera mirga nama addunyaatti gocha seerummaa hin qabne waan ta'eef poolisiin gocha kana akka dhaabu mana murtiitti iyyannee turree jiran. Kanuma irraa ka'uudhaan manni murtii gaafa guyyaa 29 baatii 12 bara 2012 poolisiin gocha seeraan alaa kana akka dhaabuu fi kana raawwachuu isaas akka ibsu gaafa guyyaa 2 bara 2013 qabee ture. Gaafa kana poolisii dhimma ilaaluu dhaddacha irratti dhiyaatanii akkaatuma manni murtii ajajeen akka raawwatamu abboottiin aangoo dhimma ilaallatu gabaasa godhuu isaanii ibsanii turan. Haa ta'u malee ammaas ajajni mana murtii akka hin raawwatamne hidhamtoota irraa hubannee jirra. Buuruma kanaan gaafa guyyaa 5 bara 2013 komii ajaja poolisii raawwatuu dide kanaan manni murtii sadarkaa duraa dhaddacha araadaatti dhiyeesseen kan jenne yoo ta'u ka'umsa kanaan manni murtii ajaja kennee poolisii ajaja mana murtii sababa raawwachuu dideef Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa gaafa guyyaa 5 baatii takkaa fi bara 2013 sa'a 8 irratti dhaddacha akka qaban dhiyeessee jira. Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Kadiir Bulloo irraa. Godina Harargee Aanaa Kombolchaa magaalaa Markaa Raafuutitti eda galgala waraanni mootummaa nama Jawaar Abdusamad Muummee jaamu ajjeesuu jiraattonni achirraa dubbisne nutti himan. Namni eda waraana mootummaatiin ajjeefame Jawaar Abdusamad kun guyyaarran tanaallee awwaalchi isaa raawwatameeti jira. Gabaasa dabalataa akka ta'utti simbiraan geenya. Godina Harargee Aanaa Kombolchaa magaalaa Markaa Raafuu keessatti namni Jawaar Abdusamad Muummee jaamu abbaa ilmaan afurii kan ta'e eda waraana mootummaatiin ajjeefamuu namni nuti achirraa dubbisne OIB'tti himan. Akka namni nuti dubbisne nutti hime kunitti namni kun hidhata siyaasaa tokkollee kan hin qabnee fi abbaa ilmaan afurii nama ilmaan isaa guddifatu waan ta'eef waraanni mootummaa osoonni badii tokkollee hin qabne qawweetti dhukaasuudhaan ajjeese jechuun nutti himan. Sirni awwaalchaa Jawaar Abdusamad Muummee kun bakkuma dhaloota isaa Aanaa Kombolchaa magaalaa Markaa Raafuu kan jaamtutti guyyaa har'aan tanaa raawwachuullee namni nuti achirraa dubbisne OIB'tti himanii jiran. Jawaar Abdusamad jamaa Kombolchaa Markaa Raafuuti. Eda halkan abbaa ilmaan afuriitti eda halkan ajjeesanii. Akkasitti amma yeroo awwaalchasaatiif sirna awwaalchaa geessu jiranirratti uummata nagaata irratti dhukaasa banan. Waraana mootummaatiif banetti. Waraana mootummaatti makalaakaa. Amma haalli amma nuti keessee ruhuun fincila xumura gabrummaa waan taateef mootummaa kana filattuu kuffisnee jirra lafaan ga'uu qofaa fi manni Oromoo jiru cufti bakka jiru tokkummaan wal qabatee akkasitti mootummaa kana hanga irraa fonqolchinee lafa isaa keenyatti tokkummaadhaan akkasitti falma jabaa godhuutu nurraa barbaadama jechuudha akka yaada kiyyaatti. Kanaafuu manni keenya cuftinuu bakka jiru tokkummaadhaan osoo lagaa fi kutaa fi amantaadhaan waliin qonnetti keessattuu yeroo ammaa kanatti shira adda addaa amantiidhaan waliin buusuu fi lagaa waliin buusuudhaaf waa hedduu dalagamu jira. Gam tokko irratti amma karaa lixa
saritti makalaakaa fi waa makalaakaa mana ilaa mana takkanam ta'u wajjin baane godhanii karaa Harargee kana ajjeesuu irratti akka uummanni keenya lagaa godhuu irratti waa'ee deemaniif uummanni keenyas kana beekee akkasitti tokkummaadhaan falmachuu qabaa jechuudha yaadni nan qabu kanam. Ammaaf uummanni naannoo sanii dhalaas hidhaatuma jiranii hiriira amma Masuuritti qalee bahame isaan irratti jechuudha. Kanaaf nama cufa bakka mana reebaa maal godhu jiranii amma rakkoo jabdu jira. Bakka gaamsi nan qabu qeerroon teenyaa fi qarreen teenyaas osoo fi inni fannetti hanga nuwasa kana galmaan ga'uu qabnaa tokkummaadhaan jabaannee akka itti fufnuu jaawakkaadhaan sirrii jedhamu. Leelisaa Maammoo jedhama bara wajjaanee siyaasaan hidhamee waggaa 18tti murtaa'ee erga waggaa 8 fi baatii 5 hidhameen boodatti qabsoo qeerroon gaggeessaa ture mana hidhaarraa bahe namni kun gaafas mana hidhaarraa bahus ammallee sirna amma jiru kanaan ukkaanfamee akka mana hidhaa keessatti dararamaa jiru dhaga'ameeti jira akka itti aanutti simbiraan geenya. Leelisaa Maammoo jedhama bara wayyaanee siyaasaan hidhamee waggaa 18 itti murtaa'ee erga ture waggaa 8 fi 5 hidhamee qabsoo qeerroo Oromoo godhaa tureen hiikame magaalaa Bishooftuutti jireenya idilee isaa jiraachaa ture. Yeroo ammaan tanaatis waraanni gabroonfataa Abiyyi fuudhanii mana hidhaa dhoksaa kiiloo 6 mana nyaataa fi wallaansa yaala hin qabne keessatti akka dararaa jiran namni nuti odeeffannee waa'ee bitti himanii jiran. Namni Leelisaa jedhamu kun yeroo ammaan tanaa dhiibbaa dhiigaa waan qabuuf qoricha harkachaa waan hin jirreef dhukkubaan akka mana hidhaa keessatti dararamaa jirullee ni dubbata. Godina Harargee Baanaa Cinaaqsan Tulluu Guuleet qabalee kululuu bakka jaamtutti liyyuu haylii Somaalee sababa tokkoon malee uummata Oromoo naannoo san jiraatu irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu namoota hedduu akka ajjeeste nu bira gahameeti jira. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Baanaa Cinaaqsan Tulluu Guuleet qabalee kulul bakka jaamtuun beekamtu keessatti waraanni liyyuu haylii Somaalee sababa tokkoon malee uummata Oromoo naannoo san jiraatu akka dhukaasa irratti bananii ajjeesan namni nuti achirraa dubbisne waa'ee bitti himanii jiran. Akka namni nuti achirraa dubbisne nutti himetti Oromoonni naannoo san keessa jiraatan haala yaaddeessaa fi rakkoo hamaa keessa jiraachuullee itti dabaluun nutti himaniiti jiran. Haaluma kanaan wal qabatee guyyaa 3 duratti Oromoota nama 6 ol ta'an naannoo sanitti akka du'an gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti guyyaa kaleessaa qeerroo Oromoo jajjabduu keessaa nama tokko waraanni mootummaa akka rasaasaan rukute nu bira ga'eeti jira. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa bakka ganda Bashiir jaamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa waraanni gabroonfataa Abiyyi qeerroo keessaa nama tokko irratti dhukaasa banuudhaan akka dha'ee namni nuti achirraa dubbisne nutti himaniiti jiran. Akka namni nuti achirraa dubbisne waa'ee bitti himanitti haalli magaalaa Awwadaa keessa jiruu fi naannoo magaalaa Awwadaa san guutumaan guututti haala yaaddeessaa fi waraanni mootummaa kaambii godhatee naannoo san akka jeeqaa jirullee ni dubbatan. Namni isaan irratti xiyyeeffatanii jiran qeerroo jajjabduu adda durummaadhaan hawaasaaf quuqamtu irratti xiyyeeffachuudhaan basaasa ganda keessa hiranii uummata Oromoo naannoo san jiru akka dararaa jiranillee ni dubbatan. Okay, taate maali ni beektaa amma ijoollee beekamu ijoollee jajjabduu ijoollee qeerroo waa hedduu dalagu jiran jechuudha. Qabsoo tana keessatti waan baay'ee dalagu jiran ijoollee gurmeessuudhaan maal jechuudhaan qabsoo tanaaf gumaacha gahee ajaa'ibaa taphachuu jiranii jira. Ijoollee tana akka malee jarri mootummaa barbaadu jira. Amma mucaan isin jahu kun ijoollota san kana keessaa tokko jechuudha. Mootummaan akka malee barbaadee amma dheessee magaalaa keessa bakka biraa iddoo biraa dhokatee taa'u jira. Kaleessa akkuma bakka sanii bee akka tasaa magaalaa beetti jara bu'anii waraana humna dabalataa hidhaatanii reebuu jalqabanii jechuudha. Yeroo sanatti innis lubbuu isaa baafachuuf duraa fiiguu eegalee moobaayil telefoona bilbila harkaa qabullee darbee fiigee hanga isaan bilbila san fuudhuudhaaf gajjaanitti fiigee duraabee ammoo rasaasa jala dhoonii rasaasni akkasitti miila harka kanarra dha'e akkasitti miidhamuu danda'e lubbuudhaan bee ammoo. Qeerroo Awwadaayii naannoo ganda Bashiir jaamutti kan inni dhoome mucaan Awwadaa'uma ganda Bashiir. Taate nuti reebichinii fi ajjeechaan kun hin foodan deebisu ammallee qeerroo walitti dhuftee waan godhamu qabu irratti mari'achaa jirti. Amma lagannaan kun xumuramee qabsoon tarsiimoon itti aantu maallee hajoo irratti ammallee qeerroo walitti dhuftee mari'achaa jira. Nuti hin foodan deebinu hanga bilisummaa keenya argannutti hanga yoonii keenya bahutti hin foodan deebinu qabsoon itti fufti. Uummanni Oromoo bakka hunda kutaalee Oromiyaa garaagaraa jiran jabaatanii tokkummaadhaan falmannee
angka bili Oromoon bilisomtutti falmachuu qabna wal jalaafuu qabnu tokkummaa keenya jabeessuu qabna Oromoon bakka biraa jirtanii kabiyya keessa jira kabiyyaa jirtanii sagalee nu taatanii jabaatanii akka nu cinaa dhaabbatan jechuun barbaada galatooma. Dhaamsa qeerroo Oromoo irraa hangee hundee sirna nageenyaa caasaa gandaa fi aanaatti caasaa basaasaa fi paartii irratti xiyyeeffannee diiguun tokkummaa fi bilisummaa hawaasaa fiduun murteessaadha jaan gabaasa dabalataa akka ta'anitti simbiraan geenya. Dhaamsa qeerroo biyyaa irraa nu bira ga'e hundee sirna nafxanyaa caasaa fi aanaatti caasaa basaasaa fi paartii irratti xiyyeeffannee diiguun tokkummaa fi bilisummaa hawaasaanii fidaa jaan abiyyi caasaa ganda baatee deema basaasaa fi caasaa paartii ganda irra jiru qoqqobbii guddaa afooshaa keessatti diina baasuun maatii isaanii ofirraa kutuun barbaachisaadha jaan hawaasni itti dubbachuu dhiisuun qofti gaadha ergama diinaa ta'e kan dabarse kennu hunda ganda keessa jiraataa caasaa paartii hundarraa balleessuudhaan bulchiinsaa fi basaasa gandaa jigsuudhaan bulchaa gandaa dhorkuun keessaa baasuu kaabinee aanaa fi magaalaa keessattuu waajjira dhaaba caasaa basaasaa fi nageenya bulchiinsa aanaa adda baasuun hawaasa keessaa baasuu qabnaa jaan qoqqobbii irra buusuu maatii isaanii irraa cituu jarri kun garuu ummatatti akka deebi'eef gorsuu didan adabuun dirqama qoqqobbiitii jaan hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa irratti ka'uudhaan jara kana kan nu ficcisiisaa jiru ergama sirna nafxanyaa fudhatanii ta'uu isaanii beekameeti jira jaan. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.